Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulugeta fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jechaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa fayyaa taatanii baga sa'a kana isin gaatee bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jechaa. Akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatanii subscribe like gochuudhaanii na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Har'a Mulugeta maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Akkuma iskiriinii gubbaarratti argaa jirtan kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti deemaa jiru waan akkaan jibbisiisaa fi waan akkaan takka waan ilmaan Oromoo yadduutti hin argamnetu argamaa jira. Innis maal jechuun keessan hin oolu. Argaa jirtanis jechuudha namni hin agarre hin jiru. Raajuu haadha manaa Raajuu jechuudha faayoo. Akka faayoon hiriyyaa ishii Raajuutti fuudhuudha deemtu hundumti keessanuu warri hordoftanis warri hin hordoftanis asumaan warri hordofne hin jirtan jedheetu yaadu. Kanaafuu faayoonii erga qabamtee harka hiriyyaa tiyyan baasa jettee oduma deemtu jechuudha. Firoon qabee osee irra taa'ee bakkana buusee dhabamee tura. Viidiyoo daawwanne walitti deebine kuni eenyu jechuun keessan neemnu mucaan kuni mucaa faayoo qabee balaa Raajuun micayyoo hiriyyaa faayoodhaaf fuudhuudhaaf faayoon hiriyyaa tiyya sitti fuudha jettee akkam hiriyyaa ta'e itti fuuta obboleettii tiyya fuudhuu qabaa jedhee jechuudha. Mucaan kun firooni hiriyyaa faayoodhaa qabee balaa saniin faayoonis qabamtee jechuudha harka firoo buuteen. Amma immoo Raajuun jechuudha firoo qabee jechuudha bakka faayoon jirtu natti himee jennaan viidiyoo irratti jechuudha gaafatee ture. Garuu gisee duraatii fi hin himuu bakka hin jirtu jechaa ture jechuudha. Garuu abiddaan doorsisnaan sinan keessaa lubbuu tiyya nan baasisiisina nan baasinaa jechaan jira jechuudha. Odoo kana beekuu jechuudha haadha ilmaanii akkamitti ilmaan irraa fuudhee jechuudha. Ishiin daa'ima guddistee haadha daa'ima ishiin hiriyyaa ishii yookiin immoo masaanuu ofii godhachuudha kan deemtu hiriyyaa ofii jechuudha. Akkam abbaa manaa keetitti fuutaa obboleettii tiyya fuudhuu qabaa abbaan manaa kee jechuudhaan jechuudha. Faayoo doorsisaa ture tanaan durallee jechuudha. Garuu kun immoo wanna hin ta'amuufis hin qabne wanna ta'uus hin taane jechuudha. Maaliifoo jettanii Raajuun abbaa barbaade fuudhuu abbaa barbaade dhiisuu mirga qaba jechuudha. Barbaadu hiriyyaa faayoo fuudhuu qaba. Barbaadu obboleettii mucaa kanaa fuudhuu qaba. San hundaa hoodidde immoo mirga qabaa jechuudha. Garuu immoo dirqama obboleettii tiyya fuudhuu qaba Raajuun jedhee obboleettii ofii maallaqatti gurgurachuu jechuun maal jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Kuni takka waan argame hin beekne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf warri tanaan duraa hin jira wanti akkanaa kuni jettan koomitti irratti na barreessaa jechuudha. Dhugaan amman arge jechuudha wanta ta'amaa jiru kun wanta deemaa jiru obboleettii ofii foon ofii dhiiga ofii jechuudha maallaqatti jijjiiruun jechuudha. Ammaan arge jechuudha. Maaliifoo jettanii obboleettiin ofii dhiigni ofii akkamitti halagaadhaan gurguramti. Halagaa jechuun immoo dhugaa waan baay'ee ulfaataadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu obboleettii ofii jechuun dhugaa ani hin beeku garuu obboleessi ofii geessafatti nama gurgurataani dhugaa namaa mootii jechuudha. Maaliif obboleessi ofii gaaddidduu ofii bakka rakkootti dhiiga ofii kan nama cinaa dhaabbatee
waan hunda keessa nama baasudha malee kootu nama kanatti heerumi kootu abidda kana seeni jedhee nama abiddatti nama gatu muti abidda keessa nama baasa malee jechuudha. Garuu firoonii kootu giddiidhaan raajutti heerumi jedhee nama obboleetti ofii giddiidhaan raajutti heerumsiisaa jiru jechuudha. Dhugaa ani mucaan kun abiddi kunuuti xiqqaatan jedha gara kootiin jechuudha. Inni amma abiddaan doorsisee bootaa faayoon jirtu natti miidhaanii muti. Dhugaa rabbii abiddi kunuunsatti xiqqaatan jedha. Maaliif obboleettii ofii akkamitti giddiidhaan fuudhinarraa jedhee ilma dhiiraatitti jechuudha halagaatti giddiidhaan narraa fuudhee obboleettii ofiitti heerumsiisuudhaaf deema. Deebisi giddiidhaan masaanuu godhachuu qabdu obboleettii ta'e jedhee faayoo lubbuurra dhaabbachuu maaliif? Dhugaa waan takka Oromoo keessatti hin argamne argamaa jira jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo bara kana bara nagaa nuuf haa godhu. Wanti deemaa jiru waan baay'ee akkaan jibbisiisaa fi waan akkaan nama sodaachisu jechuudha. Namni waan walirratti raawwachaa jiru jechuudha. Takka wanti ilmaan Oromoo keessatti hin argamnetu gadi ba'ee hojjetamaa jira jechuudha. Obboleettii ofii gazabata jijjiiruu dhiiga ofii bakka garantaa oddoo waan akkanaa kanarraa of qoxxobanii baay'ee tokko natti toran jedhaan gara kootini. Innaa viidiyoon ani qabadhee dhufee kana fakkaata akka viidiyoo biraa turte deemnutti turtii gaarii naaf qabadha. Ni gaafa fayyaa ta'a.